Hoggansi giddu gala gabaa guutuutti Horoo Firesh jechuudha. Bulchituun godina Harargee Baatii fi magaalaa Mayaa oduu gammachiisaa jedhanii godina Harargee Xaajii himaa turanii deebi'ee xiillaan sun 25 ta'ee deebi'ee jechuudha. Sochiileen sun hundi hanga tokko bu'aa buuftee haa taatu malee guutuutti galma hin geenye. Xalayaa barreessee mootummaa naannoo Oromiyaatiif koomishinii gumrukaatiif mootummoota naannolee hundaaf ergee ture. Xalayaan sun hojiirra oolfamuu didee xiillaan kaafamuu didee daaraan biraa qaraxa labsiidhaan mootummaa naannoo Oromiyaa baase. Labsii tanaan qaraxa kiiloo jimaata karatti kiiloogiraama tokko irratti qarshii 17 jeetti baase. Horoo Firesh kun namoota naannoo isheen dhalatan namoota jimaa oomishan namoota jimaa daldalaniin miseensa katee miti. Bakka biraatti ijaaramee kan mootummaadhaan namoota mootummaa maxxananii yookaan mootummaan ijaaramee gubbaadhaa gad dhufe jechuudha. Mirta nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadhaa barkoo miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaa isiniin jenna. Akkuma baratamee arraan tanas dhimma jabduu dhimma hawaasa keenya dhimma jiruu fi jireenya dhimma gartee qotee bulaa keenya dhimma daldalaa keenya dhimma namoota hojiilee guyyaatiin hojjetanii jiraatanii hunda isii dhimma gartee galii biyyattii dhimma sharafa alaa dhimmoota akkaan barbaachisoo ta'an dhimma gartee biyyaaf murteessaa ta'e dhimma diinagdee hawaasummaa aadaa hunda dhimma of keessaa qabu dubbachuu deemna. Akkuma baratamee barkoo miidiyaa hordofaadha. Sagantaa tana nu wajjin turaa isiniin jenna. Hanga dhumaatti nu hordofaadha. Yeroo dheeraadhaaf biyya teenya Itoophiyaa keessatti oomishaa fi daldalli jimaadhaa haala hin baratamneen caasaalee mootummaa sadarkaa adda addaatti jiraniin dhiibbaan irra gahaa maqaan badaa oomishaa fi oomishtummaan isaa xiqqaachaa daldalli isaa akka daldala seeraa alaatti ilaalama. Miidhaaleen garaagaraa irra gahaa oomishtoonni ija biraatiin ilaalamanii daldaltoonni ija seeraa alaatiin ilaalamanii namoonni daldala jimaa keessatti hirmaatan hundinuu akka gartee namoota dhiibbaa biyyarra fiduu jiranii ilaalamanii yeroo dheeraadhaaf ture. Bara 2018 gaafa jijjiiramni kun dhiigaa fi lafee gartee qeerroo fi qarree Oromootiin wareegama qaalii gartee lubbuu namaatti hidhamnee kun qaamaatti irratee kun gartee biyyatti ba'ee kun maatiin hiyyoomee kun gartee ilmaan yatiimee manguddoo fi xiqqaa osoo hin jiin dhiigaa fi lafee itti cabsinee dhiigatti dhangalaafnee lubbuutti baafnee jijjiiramni sun dhufee booda bara 2018 eega arsaan qaaliin kafalamee qeerroo fi qarreen Oromiyaa xiqqaa fi guddaan kabaratee fi kan baratiin namoonni ciccimoo sadarkaa adda addaatti jiran itti wareegamanii barattoonni lubbuu itti dhabanii lafeen itti cabtee dhiigni itti dhangala'ee qabeenyi itti barbadaa'ee hegereen nama meeqaa faayidaadha taatee wareegama qaalii kafalan booda jijjiiramni bara 2018 dhufee wayyaaneen baqattee maqaleetti galtee jijjiirama sanii as ummanni Harargee harki caalaan irra guddaan kan jiruu fi jireenyi isaa galiin isaa oomisha jimaatiin ta'e jijjiirama kanaa booda jimaan keenya seeraan biyyoota addunyaa biyyoota gartee oomisha jimaadhaa hayyaman seeraan hayyaman hundatti ergamee galii madaalawaa ni argannaa jee qotee bulaan abdiidhaan ilmaan isaa wareegee jiruuf jireenya isaa wareege. Oomisha isaa kana jiruuf jireenya isaa wareeguu osoo hin ta'in yeroo qabsoo sanitti lagannaa gaggeessuudhaan maatiin isaa waan silaa guyyatti gurguratee jiraatuun waan silaa galii arra gurguratee dhiyanaan bitatu osoo hin gurguratin hafee qabsoodhaa jecha wareegama guddaa kafalee beelaan garaa hidhatee oomisha isaa irratti hambisee wareegama guddaa kafalee jechuudha. Eega jijjiiramni kun dhufee wareegama saniin eega dhufee booda jijjiirama kanaan gatiin jimaa keenyaa ol ka'a oomishni keenya bakka nu argata oomisha keenya irratti abbaan taana biyyoota addunyaa kabadhe irratti jiidhaas ta'e goggogaa ergachuudhaan galii madaalawaa ni argannaa jeeti uummanni keenya abdiidhaan eeggachaa ture jechuudha. Garuu wanti tahee qabatamaan wanti mul'ate faallaa uummanni waan eeggate sanii jechuudha. Kana gunjuu baankiin biyyoolessa Itoophiyaa waggaatti yeroo 4 gabaasa adda addaa baasa galii biyyattii kurmaanaan galii biyyattii oomisha kamtuutu oomisha qonnaa keessaa oomisha daldalaa keessaa oomishoota adda addaa keessaa kaachirooppii keessaa seektara adda addaatiin galii biyyaaf kaaransii argamsiisee waan jiru gabaasa adda addaa baasa.
gabaasa isaa kanarratti bara 2018 duratti akka baasaa turetti oomisha galii biyya alaatti argamsisan sharafa argamsisan keessaa jimaan lammaffaarra ture jechuudha. Waggaa bara 2018 booda ammoo akkuma gartee faallaa isin jee kanatti waggaarraa waggaatti gaddeemaa gatiin isaa gabbu'aa wanni inni biyyaaf argamsiisu dhufee jechuudha hanga yeroo amma jiru kanatti. Kun maal argamsiisa? Jijjiiramni dhufe sun qotee bulaa fayyaduuf, uummata fayyaduuf, galii biyyattii argamsiisuuf osoo hin ta'in faallaa akka ta'e agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf yoon hanga tokko isiniif dhiyeesse bara 2017 keessa guddinni parsantaadhaan 6.97 ture. Akkana jechuun sharafa alaa doolaara Ameerikaatiin miliyoona 200 fi miliyoona 64 fi 790 takka argamsiise. Bara 2018 jechuudha. Bara 2018 ammoo gaafa jijjiiramaa san miliyoona 301 fi 455 fi 52.70 argamsiise. Doolaara Ameerikaatiin maal inni kun? Miliyoona 301 fi 455 fi 52.70 argamsiise jechuudha. Bara itti aanu kun parsantiidhaan gu'a keenyu parsantaa 13.85%dha. Bara san dura 6.9 ture. Bara jijjiiramaa kana booda jijjiiramaa sana ammoo 13.85 ture jechuudha. Bara itti aanu bara 2019 300 fi miliyoona 300 fi 23 fi 310 fi 10 fi 364.9 argamsiise galii biyyattiidha. Khabara dabreerra parsantaadhaan yeroo kaayamu parsantaa 7.25 kun guddinni isaa. Kasan duraa 13.85 kun 7.25. Itti fufee bara 2020 takkatti sharafni alaa kan inni argamsiise miliyoona 400 fi 500 fi 2 fi 560 takka 82 argamsiise. Bara 20 yookaan 20 takka jechuudha. Kun guddina parsantaadhaan kaa'ame gaddeemaa waan dhufe jechuudha. Gaddeemaa. Bara 2020 takka 22 miliyoona 400 fi 2 fi qabxii 5 miliyoona argamsiise. Bara itti aanu 2022-2023 miliyoona 300 fi 90 takka tuqaa 6 miliyoona doolaara miliyoona Ameerikaa jechuudha. Bara 2023-2024 ammoo miliyoona 180 argamsiise. Akkana jechuun eega jijjiiramni kun dhufee bara 2020 takka as fakkeenyaaf bara 2018 19 keessa jijjiiramni sirriitti lafan qabannee ta'a. Gaafa san jimaan seerri jimaatis ba'ee wantoonni adda addaa gartee gufuuleen qaraxa jimaa kadachaa kana keellaan bakka adda addaa wanni dilli kun hin dhaabbanne jimaan sirnaan dalagamaa ture. Yeroo sanitti galiin biyya argamsiise miliyoona akka amma jennee kana jechuudha. Miliyoona 400 fi 2 kan argamsiise bara 2020 takka 22tti olaanaa jechuudha. 23tti miliyoona 390 takka gabbu'e. 24tti immoo miliyoona 180 gabbu'e. Wanni kun kan isin garsiisu eega jijjiiramaa san booda galiin biyya argamsiisee jimaan maaliif gabbu'ee gaddeema akka waan kana irraa isin himetti. Gabaasni kun gabaasa himu osoo hin ta'in kan naashinaal baankiin Itoophiyaa yookaan immoo baankiin biyyoolessa Itoophiyaa baasee jechuudha. Kanaaf wanni kun wanni nama agarsiisu mootummaan galii biyyaatiin dabala jedhee seeraan jima baasee daldala jedhee wantoota tarkaanfii adda addaa kan inni fudhate tarkaanfii sirrii akka hin ta'in kan qotee bulaa daldala hojjettoota jimaa dhimma jimaa
gartee mana jimaatii fi makiinaa jimaatii fi waan jimaa wajjin wal qabatu dalaganii fi innaawaa galii biyyattiitii fi galii mootummaallee dhabsiisee jechuudha. Kanaafuu imaammanni mootummaan fudhate kun sirrii mitii waanjuu nama agarsiisaa jechuudha. Yeroo sanirraa kaasee jimaan roga adda addaatiin akkaataa itti daldalamu irratti qorannoo namoota hubannoo sirrii hin qabneen ragaa qulqulluu hin qabneen gaggeeffameen jimaan naannoo Itoophiyaa keessa deemu naannoo Somaaliyaatti akka deemu naannuma Somaaliyaa Itoophiyaa akka deemu biyya alaatti deemaa irra guddaansaa. Kanaafuu jimaan kun hootaadhaan daangeffamuu qaba jedhanii tarkaanfii dogongoraa kontirbaandii ittisuudhaaf hootaadhaan jimaa naannuma tana keessa biyya tana keessa oomisha jimaadhaa daangessuu qabna jedhanii daangeessanii qotee bulaan jimaasaa bakka itti gurguratu dhabee lafa ciraa ture jechuudha. Kiloogiraama 127tti daangeessanii oomisha guyyatti kiloogiraamni 500 ol silaa oomishamu biyya alaatiif biyya keessa deemu 127 daangeessanii oomisha 100 fi maal ta'u lafa balleessanii jechuudha. Jimaan uruu rabbatee oomisha kana oomishuudhaaf qotee bulaan jimaa jala dalaguudhaaf humna namaatiin dalaga maallaqaan nama kan dalagsiisa eela qota humnaan qota meeshaan qota baasii guddoo qaba bishaan obaasa bishaan kun benziilaanii matoora bittee waa meeqa bittee fayyadamta lubbuu namaa hedduu irratti dhaba jimaan kun dikeedha fedha waa hedduu fedha jechuudha. Kana hunda itti baasee lafa ciree jechuudha qotee bulaan kun rakkoo dinagdee hamaa qotee bulaa saaxile. Wanni kun akka furamuuf sochii adda addaa godhaa turre sochiileen sun hundi hanga tokko bu'aa buuftee haa taatu malee guutuutti galman keenya. Paarlamaa keessatti caffee Oromiyaa keessatti yeroo adda addaa gaaffii dhiyaachaa turte miseensota paarlamaadhaa kanneen Harargee Bahaa fi Lixaa bakka bu'aniin xalayaan barrooytee mana mariitiif afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataatiif dhiyaattee ministeerri daldalaa akka nu dhiyaatee gartee dhimma kana gaaffii nu deebisu jedhanii dhiyeessanii jiran. Tarkaanfii saniin keellaan sababa uggurri kaayame sun kaafamee keellaan kaayame akka hawjee mootummaa federaalaa gara gartee ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannoleetiin xalayaa barreessee mootummaa naannoo Oromiyaatiif koomishinii gumrukaatiif mootummoota naannolee hundaaf ergee ture. Xalayaan sun hojiirra oolfamuu didee keellaan kaafamuu didee daranuu keellaan biraa dabalame jechuudha. Rakkoon biraa takka amma isin haafne tana rakkoon biraa qaraxa labsiidhaan mootummaa naannoo Oromiyaa baase. Labsii tanaan qaraxa kiiloo jimaa takka irratti kiiloogiraama tokko irratti qarshii 17 jeetti baase. Rakkoon uummata kiiloo takka irratti jimaa qarshii 17 qaraxuun sirrii miti. Jimaa kana gosa osoo adda hin baafne hunda isaatu waan gatii isaatu madaallee waan qaranirra kaa'ameef qaranni humnaa olii kun sirraa'uu qaba jee uummanni oguu komii kaasee iyyata yeroo adda addaatti godhutti daranuu akka nama gartee maal fiddan jirutti qaraxa qarshii 25 godhan jechuudha torbarraa. Sanii jedhuudhaaf keellaa haafne jedhanii yeroo tokko oduu gammachiisaa jedhanii bulchituun godina Harargee Baatii fi magaalaa Mayaa oduu gammachiisaa jedhanii tokko godina Harargee Xaajii himaa turanii deebi'ee keellaan sun gaafa san 17 ture haafame jedhanii 25 ta'ee deebi'ee jechuudha. Hanga ammaa akkasitti deemu jira jechuudha qaranii jimaadhaan. Yeroo Finfinneetti ol deemu qaraxaaf jecha tirfiidha irraa guuran. Yeroo karaa naannolee biraa deemus daran tirfii irraa guuran. Kana bira dabranii maqaa jiddugala gabaa jimaatiin jiddugala ijaaranii jiddugala san dhaabbata ifiif jaaran Oroo Fireesh kajamuuf kannanii dhaabbanni san kireessa. Bulchiinsi magaalaalee galiidhaan harkatu isaaniitu nama fedhan kireessa isaaniitu galii guurrata. Hoggansi jiddugala gabaa guututti Oroo Fireesh jechuudha. Oroo Fireesh kun namoota naannoo isaanii dhalatan namoota jimaa oomishan namoota jimaa daldalaniin miseensa katee miti. Bakka biraatti ijaaramee kan mootummaadhaan namoota mootummaa maxxananii yookaan mootummaan ijaaramee gubbaadhaa gad dhufe jechuudha. Innaawaa to'achuu bira dabree laftii jiddugala gabaadhaa tan magaalaa Odaayee fi Baddeessa ijaarame jiddugalli gabaa sun abbummaan isaa Oroo Fireesh bakka kan namu xalayaan waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa irraa kallattiin barreeffame bulchiinsi godina Harargee Baatii fi bulchiinsi Maayaa ammaas bulchiinsi godina Harargee Lixaa
akka Orofresh qeebalchiisan godhamee ture jechuudha. Waldaa ifmaatti ijaaratanii waldaa fakkaanuma jechuudha. Waldaa kanaan qotee bultoonni oomishtoonni jimaa yookaan immoo daldaltoonni jimaa kan naannoo sanii keessatti hirmaanne jechuudha. Sheerii kan isaan qaban hirmaannaa kan isaan qaban. Carraa hojiillee hin uumneef kun maaliif ta'a? Orofresh kun galii kana hanga tokko na biraatiif ol dabarsa hanga tokko citti wanta godha. Misooma naannoo saniitiif oolu akkaataan isaa hedduu wal xaxaa jechuudha. Dambii fi labsiin bahee hangartee uummata mariisanii bahee miti kanuma akka bahee hundi isaatu deemee rakkoo jimaa kan hammeessu jechuudha. Rakkoo jimaa kan biyya Soomaaliyaa wajjin yeroo hanga tokko furamee jimaan qaalee uummanni gurgurachuu eegalee yeroo booda hariiroon isaanii baddee jimaan keenya bakka dhabe jechuudha. Naannoo keessatti wanni jiru kana. Amma sanbira qotee rakkoon ammaan tana mudatte jimaa Finfinneetti ol deemu kana jimaa biyya keessatti fayyadamu kana shiftaatu karaa jira jechuun jimaan kaaratti hafee bulee gubatee bade qabeenyi meeqa. Lubbuu shifeerota meeqaatu kaaratti shiftaadhaan qabamee ajjeefame. Meeqaatu qabamee butamee maallaqa kafalchiifamee eega maallaqa kafalanis ajjeefame. Namoota nagaa. Kana hunda mootummaan osoo arkuu itti yoo dhiise malee maaliif calisa maaliif itti dhiisa gaafiin uummataa kana. Uummanni kun akka uummata biraatti gibira kafala. Deeggarsa adda addaa waan adda addaa guujan mootummaadhaaf dursee isaatu kafala. Garuu oomishni isaa bakka hin arganne itti yaadamuuf. Kun maaliif ta'a gaafiin uummata kanaa. Namoonni godina kana bulchuu jiran godina lameenii fi magaalaa bulchan waan gubbaarraa dhufe qeebaluu uummatatti gaffiduu malee jimaa waan qabuuf manni kun galii qaba jedhanii maallaqa qaraxaas ta'ee buusii adda addaa yeroo yerootti irraa guuruu malee gaafiin uummata kanaa maali oomishni isaanii kun akkamitti bakka argata akkamii gabaa argata jedhanii dhiyeessanii beekan aangoo isaaniitti sodaatan jechuudha. Kanaaf rakkoo jimaa kana namni keenya bakka jiru hundi walitti dhufee jiruu jireenya keenya waan ta'eef jecha mari'atee furmaata barbaadu qaba jechuudha. Dura irratti wanni namni keenya godhuu qabu hubannoo jirtu wal hubachiisee jimaan kun nuuf maal akka ta'e uummata Oromootis mootummaas ta'e uummattoota hunda hubachiisuu qaba. Jimaan kun uummata Harargeetiif jiruu fi jireenya madda galii isaati. Biyya teenyaaf madda galii lammaffaati ture. Amma immoo gabaasni isaa gabaasuu dhaabbatte muummichi ministeeraa yeroo yeroodhaan sotatti buqqaafna jee imaamota sanii deemu jira jechuudha. Inisheetiif jedhanii waan biraatiin bakka buusuuf deemu jiran. Uummanni keenya kana hayyamuu qabu jechuudha. Akka yeroo dubbatanitti yeroo takka dubbatanitti qurxummii ajjeesuuf haroo goggogsuu waan jedhaniif uummata jimaa oomishuu kana balleessuun duratti oomisha isaanii jimaa balleessuudha imaamota deemu jiran fakkaata. Kanaaf jimaa kana gabaasa hagguu balleessan hoggaa gartee gatii itti argachuu dhabdee oomisha isaa kun bakka sii dhabee magaalatti dhabdee deebitee oomisha isaa akka buqqaaftu ta'a jechuudha. Yeroo oomisha isaa buqqaaftutti galii itti argattu sun haftee hiyyummaa deebitee harka namaatti kuftaa jechuudha. Sababa kanaan uummata keenya hedduutu ilmaan barsiisuu dadhabe. Meeqaatu mana magaalaa ijaarrate hartaa irraa kafaluu dadhabe. Hartaan galiin gibirri manaa kan isaan gaafatan humnaa oli uummanni kafaluu dadhabe. Dacha meeqa uummanni kafaluu dadhabe. Meeqaatu makiinaa fi tiraakteraa fi waan adda addaa kan bitan irraa gibira kafaluu dadhabe. Sababa jimaan isaa rakashe kanaan. Meeqaatu ilmaan barsiifachuu dadhabe. Meeqaatu wallaansa dadhabe. Meeqaatu maatiin faca'e. Meeqaatu mana barumsa dhuunfaa irraa baasee ilmaan mana barumsa mootummaatti deebise. Waa hedduu meeqaatti ta'e jechuudha. Namoota magaalaa keessatti sababa jiddugala gabaa ijaaraniin hojii dhabe meeqaantami. Kanaaf waan kana uummata naannoo sanii akka fayyadutti waldaa uummata naannoo saniitiif yoo kenname uummanni naannoo sanii dargaggoonni hojii dhablee waan jiraniif isaan sun yoo carraa hojii argatan wayyu uummanni manatti kireeffatu ka duraan gartee garaabaa dalagatu kun carraa hojii argate wayyu ummata sababa gartee galii dhabe kanaan akka gara dhabe kana galii humnaa olitti godhanii gibira mana irratti cufu jiran amma Odaayitti magaalaa Odaayitti mana irratti asheeku jiran uummata meeqarratti kun hundinuu waan gartee karaa sirriitii miti jechuudha. Mootummaan waan kana itti yaadu qaba. Akka inni deemu jiru kun uummanni kun ni arga.
Uummanni kun waan kana waan calliseef qaba malee hanga tokkoof callisaa malee guutuu callisuu hin danda'u. Sababni itti ijoolleen Harargee osoo gartee godaansa seera alaatiin karaa gammoojjii kanaan biyya Arabaatti yaatu kun qurxummii biraatti taatee kun gartee bineensi nyaatee kun beelaa karatti duutee kun qawweedhaan daangaa irratti dhumtuuf sababa hojii dhabdee carraa hojii dhabde kanaan jechuudha. Oomisha isaa kanaaf bakka dhabeef carraan hojii dhabame. Faarsee bulaan immoo faallaa kanaatiin akka waan gartee uummanni kun quufee jiru akka waan uummanni kun waa hundi guutameefitti maqaa horiidaraatiin bakka hunda faarsanii bilicii ibsanii uummata kana ija qabuudhaaf saamuu jiranii jechuudha. Kun hundi waan ta'uu qabu miti. Ergaa tana namoota hundi keenya hubannee uummata keenyaaf miidiyaa namoonni qabnu hundi sadarkaa adda addaatti namoonni jiru kan mootummaa keessa jirus kan caffee keessa jirus kan paarlaamaa keessa jirus gaafii isaa gaafii tana godhuu qaba jechuudha. Namoota yeroo dabree gaafii caffee paarlaamaa keessatti gaafatan namoota hedduu paarlaamaa irra hambisanii jiran. Dorgommii baranaa kan filannoo baranaa kan kana keessa namoota gaafii jimaa gaafii dhimma agartee misooma uummata Harargee gaafachaa ture tokko lama inni maqaa kan isin himnu qaalimummaa keessaa baasanii jiran. Kun waan nasiiba yookaan akkanatti ta'e miti jechuudha. Itti yaadamee waan ta'e jechuudha. Namoota fi fedhaniin bakka buusan. Akka gartee gaafiin uummataatu hin kaanetti jechuudha. Gubbaarraa gad dhufanii yeroo Harargee daawwatan muummichi ministeeraa yeroo dhufu gaara daawwachiisan. Sulula janiin dhagaa irra guuranii daawwachiisan. Wanni sun carraa hojii uummataan uumu dargaggootaaf carraa hojii uumu misooma tokkotti wanni inni danda'u biyyee dhiqama biyya ittisuudha sun waan bareeda. Garuu akka gartee misooma akka nama warshaa dhaabee yookaan ammoo carraa hojii guddaa ilmaan qotee bulaa kanaa baneetti dhufanii gaararra jechuudha. Helikoophteraan dhufanii wanni daawwataniif hin jirtu jechuudha. Muummichi ministeeraa dhufee goda daawwata itti aanaa yoo dhufe godaa fi waan san daawwata. Kun waan fudhatama qabu miti jechuudha. Uummanni kun ni arka namuu ni beeka. Bakka biraatti warshaa eebbisan bakka biraatti wantoota misoomaaf yookaan turizimiif oolu hagalii qabu eebbisan Harargeetti immoo dhufanii gaaraa fi goda daawwatanii jechuudha. Waan galiitti kan qabne waan karaa hin qabne. Kanaaf uummata kana warri bakka buunee jiruus hundi isaatu deebi'ee if ilaalee bayyanachuu qaba. Namuutu miidiyaa qabnuun bakka jiru hundaan tattaaffii godhuu qabna. Rakkoo hojjettoota saaxiluu qabna. Arraaf waa'ee dhimma jiruu fi jireenya keenyaa dhimma jimaa irratti hanganumaan jaa daawwattoota keenya kabajamoo viidiyoo keenya kana laayik godhaa, sheer godhaa, wal biraan gaggaa dhimma kanarratti yeroo garaagaraa irratti mari'adhaa furmaata itti barbaadaa isiniin jenna. Arraaf kanuma wal galchina hedduu galatoomaa.